Fatiyaan beektaa ta'uu baddanuu sana. Suuraa isin si fidaa yoo laalte. Eenyu? Fatiyaa warra baddanuu ni beektaati. Wallahi hin beeku. Hin beekne. Obboleettii Maamad tokko hin beektu Maamad mucaa hariyaa kana keessa taa'u tokko. Mamma kana dhagee malee hin beeku. Hojii suuraa na fidde naan beeka isaan hundaa'u. Maqaa isaanii hin beekne malee. Munjoon sun meeqa heerumte? Oduu maana akka laalee harkooti shan heerumte. Obboleessummaa ta'u isin haa godhu jiru. Gaafa dhugaa jiru ijoollee baddannoo gaafa dhugaa dura ijoollee baddannoo amdi baddannoo miti ijoollee baddannoo jedhamu. Dhaabbu sugaasitti fideerfaa. Warri Amma fakkeenyaaf dhalaan takka fakkeenyaaf dhiirtitti afur itti fayyadamnaan dhalaan dhiira lama bir ol dabarraan isfaarmiin dhiira sadii yookaan dhiira lama ol itti naqamnaan dhalaan ni maraatti. Sigalee diila shobbistu tana guutuu isii waan fayyaadhaan shobbistu isin fakkaatti jiru. Sigalee isii dhaafa rakaatu. Isfaarmiin sadii ol lama ol itti naqame taanaan dhalaan ni maraatti bakka. Fayyaan qabdu jechuudha. Isfaarmiin kun fayyaa isii dhorku. Ana kanumaa wajji doktorummaas naan qaba. Garuu ammoo carraa dalagaa kiyyaatiin baadiyyaa buunaan gaala dheeyinaan namni wallaalaan asii malee silaa doktorummaa numaan qaba garuu lafaa badoo irraa ta'e malee sii galee. Mee wayin si gaafadha. Wayin si gaafadha. Raawi. Hoi. Dhugaa keessanii galatooma. Amdiin illee dhuguma jedhee dhagee kishoo bakka tanatti ilaalle waan takka jira beekta dhiira takka jira kanuma akka kiyyaa kana deeyyuusa. Areedaan qaba fakkeenyaaf ni shawwadaa beeka dhalaa kana bar dhalaa nama areeda kana yoo kana akkasii qoree deemu waan harkaa qabu seetii ni shawwada dhiirti dhageeffadhaa wayin siniima. Deeyyuusa akka kiyyaa kana jira ka dhalaa shawwadu dhugan siniima. Ofirraa kaa. Kuba qabaachuun keenya beekamaadha. Ni jenne malee bakka dhugaasa yoo geenye harmallaa takka ka dubra caaltu jira. Ka dhiirti dayyuusni takka fuudheetuma kijibaan fuudhee mana galfatee yeroo mana geessisan waan dura wajji haasawan san irraa dhabdeefaa inni kun akka malee taanaan faa biraa deemte yooniif harkattee rabbiin si fidee fuudhe ni jabeeffatti jaarsa yooniif dhugaa somne ka jaarsa akka malee tokko dayyuusni jechuudha. Itti daddabe ni jiraami kanaafuu jaallattee bakka harmallaa sanitti jechuudha harmallaa fuuchuunis wama jiraati nurraan hin laalamma bakka biyya tanaa adda sii baasa dhaabbatee jinni harmallaan sii taateeti. Animoo laalta biyya tanaa adda sii baasa obboleessa kiyya biyya tanaa keessa naa jira. Tabiyya tanaa tuni. Tabiyya gamaati fi jinni na danaa baasa. Anamma tagamaa duraaniin keessaas deebi'e waan ta'eef fayyee. Tabiyya tanaa na adda sii baasa. Tabiyya tanaa waatu jira laal. Wanni jira. Harmallaan ni maluutis hin jenne namichaan. Harmallaan boo qiimatti mi'ooytu harmallaan miila namaa shakkalti. Akkitti ijoolleen harmallaa malee dubra didde kana. Bar harmallaan miila badhalaan tuun barboo jaartiin ganama fuute miila ol siin qabattu bar xiqquma kana jetteetuma teessi malee. Leenjiin qabdu waan baranne maal jira namni tokko fakkeenyaaf waan baratu yookaan itti leenji'emi. Miila qomarra sii deebifti. Maal taate? Atin saltu atin beektu dhiirtiin beeku ol qabatee salu. Ishii malee. Gootii jamoota qabata anaaf raawwii wajjaa taate. Amma dayyuuti joomaan beektu dhaabbat. Hin dhaabbat. Laal amma gurbaa kiyya wanni jira. Uddu tara keessa urbaafte raawwate. Aboo namni dhaabbat. Gootii jaraabadhu gootii jaraabadhu raawwinti koo wajjaaso inneetiin deema ni rafna. Laal amma bibii kiyya waan jira ni beekta. Ijoolleen teenya dardarri kun umaatis takkaa umaa arkeetis hin beeku. Nama miila ol qabateef hin beeku. Namni dubrummaa dhalaan arkin dhalaan hundi akkanumaaf ta'a. Siigaltee dhalaan teenya dhiirtinis dhalaanis rakkoodha qaba. Dhiirtinis dhaaboo haaboo dhiirtinis biyya tana keessatti an dhalaa teenya tameeqa shawwadamteen beeka. Dhiira teenya tameeqa shawwadduun beeka. Dhalaan silaa bultii barbaadu dhiiran harkatu. Dhalaan silaa bultii barbaadu dhiiraan waliin qunnaman. Dhiirti bultii barbaadu dhalaadhaan waliin qunnaman. Dhiirti teenya areeda kana filattee akka kiyyaa fi kee kanatti baraanis moo xowwaadha ogguun achi bahee maantana hiikadheetiin qullaa jira malee nama akka keetiiti. Areeda ogguu dheerate magaalaa keessatti garaa baafnee kofoo kaayannaan dhalaa tana shawwaduudhaa fi kana afaanitti otomaatika kijibaa kana dhibbatti namni akka keenya aboo barnuuti. Hara keenyaanis
nama harka anuu nama harkaan lafa qabatee rabbii jii lubbuu takkuma nagarsiisi jee kijiba kanaan dhalaa tuulaa bulubar nuti inni kijibne kan asii jaartii qabu dhiirti teenya wallaahi billaahi tallaahi an jaartiidhaa fi ilmaanis qabu jee kakatee dhalaa teenya fuudhee booda jalaa mul'attiin akka jibdaa jettee deemti isiin sun beeki dharaa aslii kayya bareessani kan rabbiin uume tan waa takka keessan jirre sani ni sobamti maallaqaaf jecha amma dhiirtichi naan tokko maallaqa qabdi yoo jaan haadha dhiiraa guddoo tokko maallaqa qabdi tun maallaqa wayyaadha qabdi jee maamadoon keenya faan kan bultiidhaan deemne jalallitee maallaqa siirraa fuudhee tan akkasitti if jibbitee afaan oromootis wallaalee jalaa galee gana baaba maraatuu taatee diigtaa kana banattee kanuma waa arrabsitu hedduudha. Taniis osootuma beeynu garimmoo ta baalagummaadhaan maraattee jira. Warra baalagummaadhaan maraatee baana malee warra kaansan hin baanu. Dhiirti teenyaa dhalaa teenyaa dhaabbidiis jechaatuma dhalaa teenyaa dhaabbadhaa jenna. Ajandaan harkaa laayita rabbi sinaa laako. Ajandaan harkaa laayitan. Ajandaa hii laayitan. Ajandaa kana laayitan. Ajandaan kuni. Ni laakan. Ajandaa gartee ilmi dhiiraa xiqqisheen nama isa dura heerumee dhiirti keessa qonxurroo san akka keessan keenya jedhaa jira malee ilmi dhiiraa xiqqaan sanuu. Ijoolleen san keessa jira malee. Dhugaa keetti dhageeffadhu mee kabiyya dhageeffadhu laala amma tabiyya tana keessa amma ta Naayiroobii ta Soomaalee obboleessoo dhageeffadhu Khalid dubbii nu jala itti deebina. Bakka siinyaa nyaanni lookatiin kan teenyee dubbatu jira. Khalid wallaahi laazim ani dhugaa rabbi odoo ibdaatuun ta'in deemaa gurraacha miidhagaa fidaa gurraachi miidhagaa warab burqaabaa ijoollee warra fadistaa babbariitu naan yaa kun adanitti gaafa gurraachi rukaaba dalagu nama akkam garte jaan jinnee kana fakkeenyaaf asirra nama laaltee irratti godhina yoo laalte warab bulkaabaa bara 2007 asin keessaan jiran biyya tana keessa akka Itoophiyaa jechuudha achi fasiitu nama tameek laakiin yoo laalte wallaahi mucaan tokko amma ka gaafa nan dura dhufe fuudhe saadam haqee teenya mucaan saama 8 bilaakii qaba obboleeyyan kiyya ispoortii siigalee gaafa dura dhufe inni sun muciyyoo takkuma bichaarraa dhalee addaan baan ilmoon sun warra isaa jirti. Deebi'ee takka fuudhe addaayyaan deebi'ee fuudhe mucaan reefu afur fuudhe jirusan amma ammaa tana reefu walii kanitti dhufan reefu bara ajandaa kanarraa hin dhufee baran bilbila isaa duba hiriyeen tun biyya tana keessa naa qaceelu didde silaan akkuma keetti taa'ee hojii waan inni saadaam godhate ol dhibba harka parsantii dhibba keessaa dhibbarraan godhadhe saadaam amma takka faara gaafa dura fuudhu isaa ilmoon lammataa irra kaatute beeke gaafa mucaa erguu yaan mucaa amma guddaa kana erguu yaan ilmoon itti teessin maas lammataa mucaa ergina jaalii dhaqanii wal salanii ilmoon gara teesse. Gizee gaddeebu na dhukkubettee mana deebiti. Akkuma bika dalagaa dheetee bultii 5 daleetii na dhukkubettee deebiti. Eega guyyaa sanii odoo dalagaan deemin miiciyyoo ilmoon inuu duutuu dhalteewu garatti ilmoo duutuu opereeshina biyya tanaa ni beektan mana hakimaa qaalii. Maallaqa harka kiyya kanaan fiidiyoo biyya quraana qabadee isin kana riyaala 5,000 kan liqii. Gaafa achi isii tana hakimee wallaanee ilmoo duutuu irraa baasee achi raakee dalaga deebisee as dhufee kafaletti mucaan sun jechii takka bichaadha 300 300 calanqoo bitate. Amata dila kana keessa calanqoo ni beeytanii lafa takka bichaa 300 bitate kan uummanni maamamanii miliyoonaa fi 500 kaashii jaarratee lafa bitee manarra jaarratee waa hundarraa fitatee ulaatti godhatee kireeffatee ciqaa'ee inni lafa takka bichaa 300 bite fuuteef hin tujjaartu fuudhuu dhabdeefis obboleeyyan kiyya miskiinummaan yoo fuudhuu baattes fuutus kana obboleessa kiyya namni tokko maal jaa Yoo fuudhuu baatte irratti tujjaara. yoo fuudhuu baatte irratti tujjaara anamma Wallaahi yoo fuudhuu baatte irratti tujjaara. fakkeenyaaf namichaan bira jiru kana amata jaan jira horeenaaf as jidduudhaan as jira almuuqimi dalagaan irra dhaabbannaan alaatol namicha mana kanaa kireeffatan alaatol as dhufnaan amata jaaguutu jira mee hayyee mee guyyaa takka ijaazaa jeen deemne qarshii takka hin baafne inuu guyyaa iidaa gizee amma israatana dhufan sadaqanaa kananiu hayyeme maal takka qarshii takka takkaan baafne wanni nan dalagadhu walirra naa teessi mee akkam goota amma ilmi namaa kuni niin fuudha jeetuma akka gartee watan ka'ee riyaati oduma xiqqaan qabee biyya kana faraqaa meeqaa sinna deebi'e warri fuudhuu jiru kun bar saadaan faraqaa meeqa deebi'e mucaan sun bar faraqaa 3 taariba deebi'e bar wajjin biyya tana seenneeti galee manan taa'u dhuma deebi'a gizee as dhufe ammas muttee irraa nafu ni deema galu manan taa'u
galumanan taa'u akkasumatti balayyaan kiyya. Ni barate namni barraan bar gadi hin taa'u. Hoggu sadi saafii qabamee jira dhageeffatu haalitti hoggu sadi biyya galee asin deebi oduu maadhaan bikka tana diiru manuma kana odoo nan jiru hoggu sadi na bira bu'ee hoggu sadi dalagaa erge gootichaan erge hoggu sadi